Simbirroonillee manatti galan qabu, wangoonnillees boolla itti galan qabu. Yaa warra Iyesuus Kiristoos hin beekne, yaa warra Iyesuus Kiristoositti amanuu diddan, eessatti galtu? Galmi keessan eessa? Silaafoon namaatu hin du'a malee lubbuun namaa hin duutu. Lubbuun Yesuus Kiristoositti amantees lubbuun Yesuus Kiristoositti amanuu diddees hin duutu. Fuula Waaqayyoo adeemtetiin fuula ergamootaa fuulduratti firdii fudhatti. Kanaafiyyuu yaa warra Yesuus Kiristoos hin beekne, mee maalumaaf qophooftan? Maalni abdiin keessan? Silaa carraan isin qabdan amma duwwaadha. Yeroon isin qabdanis amma dachee tana gubbaarra jiraattan duwwaattidha. Mee maal malattan waa'ee mana keessan galgalaa? Dhuguman isiniin jedha, osoo Yesuus Kiristoositti namanii dachee kanarraa godaantan taanani, dhalachuun keessan osoo hafee isiniif wayya. Osoo Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keessanii osoo hin godhatin duuniyaa tanarraa godaantan taanani, siif wayyoo kaa obboleettii koo, siif wayyoo kaa obboleessa koo, siif wayyoo kaa yaa abbaa koo, siif wayyoo kaa yaa harmee koo, dhalachuun keessan osoo hafee isiniif wayyoo. Fayyina karaa Yesuus Kiristoosittiin isiniif dhufe isin fudhachuu diddan. Wangeelli yommuu isin irratti lallabamus isin wangeela dhaga'uu diddan, wangeelatti amanuu diddan. Kana caala maal isiniif haa goonu ree? Kana caala akkam taanu ree? Nutis akkamittiin dhugaa isinitti baanu ree? Maal goonu ree? Isintuun osoo beekuutii, osoo irratti lallabamuutii dukkana fidatee dhaqaa kaa erga diddanii maal goona ree? Achi geessanii maaloo amma naaf gale, amma nu badhe Yesuus Kiristoositti amanaanis hin danda'amu. Achi geessanii maaloo amma yaada garaa kiyyaa geeddaradhaanis hin danda'amu. Yeroon isin qabdan amma duwwaadha. Yeroon isin qabdan amma duwwaadha. Yoo diddanii adeemtan garuu nuti maal goonu ree? Wayyoo carraa keessa, wayyoo carraa keessa, wayyoo carraa keessa. Beenuu ka'i adeemi jedhiiti dhugaa itti ba'i, ittiin hin mormin dhugaa itti ba'i malee kan dhaga'ee lubbuu isaa oolfate haa oolfatu, kan didee gurra isaa cuqqaallate maal gochuu dandeenya ree? Kanaafiyyuu deemi dhugaa itti ba'i, obboleeyyan keetitti, hiriyootan keetitti, gooddanyoota keetitti, warra wajjin ooltu hundumatti akka Iyesuus Kiristoositti amananii lubbuu isaanii oolfatan dhugaa itti ba'i. Kanumas sitti mootiin dhufe nagaan si wajjin haa ta'u.